السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتو تخين خان سجنتا خين خان هردفتن أرانتنا بكجرتون مقالة ددر جرة مقالة ددر كيسة اللي بتابرد مسجد ربي خيسة جرة وبلين كين أرانتنا وني ددر نفيدي وانا داتي سين اسماليتن أما تلا مدرة وبليتين تيني تكايتشولا بيا سعودي عربية راتي فوقي قبا خفتي قامني سيدا مدي قدين راتي لام شيطوري ربين اتعار رمو دينيا خنا فولو ربي ديمتي يروس لام شيطوري سنتي مجو بريدو كميتي جرونتون هدوهم توري أبليين جرونتون أكاد تجراتهم بيخمالي أكاد الدنيا تهرادي منامنون دونهم بيخو مجو بريدو كمي فوقي راخفتي yeroo akkas taatetti obboleeyyan keenya kan Saudi Arabiyaa jiran namni waliif naha kan namaa nahan isii fuudhanii gara Finfinneedhaatti nu bira fidanii yeroo nu bira fidan nuti obboleeyyan keenya kan fiderraa qeeballee hoteelaas qabnee fi bootaa hoteelaa sanitti haadha abbaa isiitti hamnee achitti haadha abbaa isiittis dubbisnee obboleeyyan keenya kan biyyaalaa jiruunis gargaaraa jenneeni obboleeyyan keenya kan Saudi Arabiyaa jiranii fi kan bakka adda addaa jiranis obboleeyyan san gargaaranii turan. Gargaarsa isaan gargaaran sanirraa obboleettiin teenya hanga lubbuun jirtu hanga guyyaa irraa kanatti waan dandeessu isinuma bira haanaa taa'u nuun jettee nu biraa fudhachaa turte obboleessa keenya Abdallaa Muhammad isa biraa hanga dandeessu akka waan itti haajamtu yeroon fudhachaa turte isinuma biraa nu haanaa taa'u jettee jechuudha. Nuufisii malee namta kallee nu qabee kun jiru keessaafuu hanga ta'ellee obboleessa keenya Abdallaa Muhammad malee akkaawuntii isaa gubbaa jira namta kallee hin beeku waan isiin haajamte ergaafii ture. Arrammoo dhiyeenya kana baatii takka dura fuula rabbii deemtee jirti amaanaan isiisan nu biratti hafee jira nam takkallee nu quban qabu jechuudha obboleessa keenya Abdallaa Muhammad amaanaa kana galchuu qabnaa je'anis na yaame arran tana magaalaa Dadar haadha abbaa isiitiis yaamne haadha abbaa isii bira jirra jechuudha amma yeroo ammaan tanatti haadha abbaa isiidhaa kunoo isaan lamaan nu bira dhaabbatan kana akka hanga ta'ellee beekan isaan waan nu bira jirullee quban qabamne hin himneef ture isiin laal jiruun duniyaa tun akka isiin qabdu hin himneef ture hanga ta'ellee waan nu biraa qabdullee hin himneef ture haa ta'u garuu obboleessi keenya keessaafuu ana caalaallee obboleessi keenya Abdallaa Muhammad amaanaa kana jabeessee hanga isiin irraa hajamtes kannaa fi tajaajila isiidhaaf kannaa kan ture arran tana haadha abbaa isiisan kunoo yaamne maallaqa akkaawuntii baankii dhaqnee bannee fi maallaqa isaanii isiidhaa san akkaawuntii haadha abbaa akka isaan wajjin fuudhuu danda'anitti isaan lachuutiifuu maqaa guunnee fi isaan lachuutiifuu akkaawuntii takka bannee fi takkitti isan gubba guunnee fi amman tana mana baankii irraa gabbaane jechuudha. Risiitiin isin argitan kun kan nuti akkaawuntii haadha abbaa gubbatti maallaqa isiidhaa galchine. Maallaqni meeqa yoo jettan qarshii 233 ture. Haa ta'u nuti illee itti hidhuu qabna jechuudhaan obboleessi keenya Abdallaa Muhammad 240 godhee galcheef jechuun rabbi jazaa kafaluuf isaas. Wanti nu galatooma aadaa jenna. Nuti waan kanaan ganaa jiraan gati ijaa rabbi nu gaafatu waan qabu ijoolleen quban qabdu waan takka quban qabnu hin dhageenye siin waan takka hin beeknu nuti galatooma aadaa. Gammachuu addaa nu dhagamee jiraadhaa ilmaan Oromoodhaaf fayyaa addaadha. Urii dheertuu rabbi sinaa kan diinii dunyaa rabbi sinaa qanneessuun isin ija. Waalaikum salaam warahmatullahi. Ani jaalalteessan fi gammachuu teessan Nabiila Jamaal Ahmadiitan jamtu osoon olii gadi hin deemee akkasitti achiifichi deebinee naaf yaadine wallaanne rabbii nu fayyisee nuti duutee abin rabbiidhaan nu harkaa fuute kanumaafuu yaalmaan Oromoodha isin xiqqaa guddaa keessanii rabbi sinaa sabbarsiisu diinii fi duniyaa sinaa qananisu urmii dheeradhaadha nuti imaanaa gartee isin biriisuusan illee nuti tanaasan jettee nuun ibsine isinumaan rabbi sodaadhaaf ta guyyaa baruutiif nuti akkuma isin duniyaa irraa deemnette abin rabbisan namoonni beekaa akkasitti nuuf niyaamtanii akhiratti gammachuu saniin nu qannitanii isinillee galatoomaadha. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Ani wanti nin guddoon ju wanti kun amaanaadha. Amaanaan kun kan rabbii fi ani qoftiin beeynu
yooni wanti kun hin jiru jelle nam tokkollee nu beekanilleedha garuu gaa namuutu bakka isin itti galte san galuuf teenya wanni kun yooni fi gaa hafe eega hireen ta'e akkasii ta'uudhaas dandeessi ilmoon ta'e akkas ta'uudha dandeessi jechuudha. Kanaaf ati rabbi sodaa jechuun gaa waan namni sirra beeku nama sodaaf isin kan ta'e rabbiin sodaanne garuu sodaan dhugaa sodaan rabbii ta dhugaadhaa san ta namni quban qabne san ati sirrii gaggeessuudha. Qarshiin tun nam tokkollee nuun beeku hanganaa jiraaf hin kasii jiraadhaas saniifuu gaa waan bahullee waan silaa jiru tanii shakii irraa qabullee isaa irraa dhiiseetiin tanumaan irraa beeku qofa isaa bee waan kaan gaa inshaallah isi seenuu rakkoon fiddu na seenuu qofaan rakkoo fida malee isi seenuu waan rakkoon finne akkasitti ani amma har'aan tana wanti na dhagayamu ba'aa guddoo takkaatu guyyaa isiin duuterraa durumaanillee ani akkaawuntii maqaa keessanii yookaan keetittiin godhallee jechaan isin ture na diddee amma immoo ba'aa sanii eega isiin duute daranuu natti ulfaattee har'aan tana amma guwaamna baankii seennee cheeka katabnee maallaqa baafneerraa sablachuu takkaan natti argame ani alhamdulillah itanii injusanii amaanaa sanfirraa geesse ifirraa kennuu guyyaa santu na gammachiise isinillee warri ala jirtan warri uummanni biraalleen kan isiidhaaf jecha guurte yoo jiraate haadha abbaan ni jiranii warri isi gargaarreettanii walii qabda yoo jiraatan haadha abbaa kanaaf akka dabarsitan kan biraa immoo warri riyaat khadiirfaan isaa kanuuf fidee dhufee gisee san harka isaatiin maallaqa illee na kenne akkasumatti kan gargaarsa raayyaa fi ishee jamaalii fi ishee ustaaz raayyaan faan itti idanii Ahmadiin Faajii itti idanii isaanis amaanaa isaanii akkasii bakkaan ge'uudhaan isaanillee akka dhagayanii uummata achi jiru saniifillee dabarsanii jechuudhaan barbaada hanganumaa galatoomaadha. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hordoftoota keenya guyyaan har'aan tanaa kun soomana guyyaa 26 bara 1440 takka guyyaa 19 maay akka faranjiidhaatti 2020ti. Sa'aan ammaan tanatti argamnu tunga gara sa'a 4 fi kanaati taqriban obboleessi keenya Abdallaa Mahmad Adamii fi injineerri keenya artistiin keenya injineer Abdurrahmaan Hussein dhaamsa kana guyyaa 3-4 dura magaalaa Dirredawaatti wal qunnamuudhaan amaana akkana takkaan narra jira yoomiin isinitti dhufa jechuudhaan guyyaallee odooniif hin qabiniif nuti waan ajatamaa takkaaf waan deemnuuf addaa baaneeti turre. Har'aan tan ammoo kana laffa'anii ciiqa'anii dhufanii asitti bilbilanii nutis nu yaamanii haadha abbaa isaanii kanaaf qarshii 240 dabarsuu isaanii akaawantii waliin bannee obboleessi keenya Abdallaa waaniin sirritti beekurra kiyyachi dabruudhaan wayya je'ee gara qarshii 7,000 yoo 6,000 fi wahii tasaa itti dabaluu isaatis iyyateenyaan agarree laalleeti jirra. Ani wannin jechuu barbaadu ergamaan rabbi alayhi salaatu wassalaam durri waan dachii tanarraa fuudhamuu zamanul aakhir keessa amaanaadha je yeroo amaanaan fuudhamte kana keessatti amaanaa isaa fi rabbi malee namni biraa tokko kan beeyne isii takkitti fuula rabbi galte san malee amaanaa tana galmaan gahuu isaatiif rabbiin umrii isaa dheereessee qabeenya isaa keessa barakaa kaa'ee fi maatii isaa maatii isa caaltu tabiyyaa toltu tangartee gaahunoo aakhiratillee isa shafaatu rabbi godhee fi isaa fi warra isaallee umrii dheereessee jiruu duniyaa tanarratti rabbi haa qananiisu. Akkasumatti injineerri keenya artist Abdurrahmaan Hussein illee jazaan keessan galata guddaadha. Warreen duraan deeggartanii cinaa dhaabbatan hundinuu amaanaan ta'e Abdallarra jirtu galma gahuu isaa nuti ragaadha isiniin jenna. Akkasumatti gaa obboleessa keenya Abdallaay kakkasaa ka amaanaa kana firraa eegu kana rabbi nu haa baay'isuu jennaani galatoomaa ulfaadha. Jazaakumullahu khairaa isiniin jenna.